Asha marka fuuni jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment arrantana nu afranu qophii adda takkaan isin dhufnee jirra qophii keenyarraa akka waa barattan abdii qabna hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turan afirratee Aye, untuk kesan apa gana-gana duftani? Gana-gana idani. Gafi ni Singapura dah gafi sanirati gafi ni Singapura dulu je tak kau debi nade bistani untuk kesanu. Lumarati mu gafi ni Singapura dusan takiti ibsarati khanita. Ega fit ane bodoh. Angga farra ega makku, jadi rajan kau makku abe kamu. Angga mana nama lo kabar? Okay. Okay, hari gafi kayaknya hadem nu gafi tokofan berafi. Gavin dan dekan itu namni hama jirenya lafa kanarati sif nama akam nama hama itu nama histi wahawan wakap ayah dastu kenna beredu nih kan kenna beredu lafa tanarra mali jitteyat Faya okay isak degenu namni akam ale siti jajjawa Jete ya dua dunia tanara, enyu fa enyu. Namni akan siti jajjabo, namonni akan siti jajjabo, kajicha takko ko fa alipsutu. Si enyu. Namota itu, nam takko sontane namonni siti jajjabo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Berada. Wani beredu na dunia tanara mali. Jalala. Icitina dunia tanara mali. akkaataa nageetti uuman. Wani salphaan addunyaa tanarraa maali? Maal wanta? Okay. Wanti salphaan addunyaa tanarratti maali? Wanti salphaatti namni godhuu danda'u addunyaa tanarraa maali? Dogoggora. Bira adabbii ulfaattuun addunyaa tanarraa siif maali? Adabbii lammataa xiyyeeffadha. Dogoggorri guddaan yookaan badii guddoon ati addunyaa tanarratti gootu maali? Nama akka xiyyaa xiqqeessu. Miirri fokkotaan addunyaa tanarraa maali? Ko'ummaa. Ko'ummaa. Ko'ummaa iddoo sodaata jechuudha. Maal sodaata? Abdii muruu. Maal abdatta dastu? Rabbi. Maal yaadda? Maatii koo irraa fagaadhee waan hin jiruuf maatii koo yaada. Maal dhabde birraa? Maal dhabde? Aboo waliin dhabde saba qabdi. Waliin dhabde hedduu. Sangaa ta'aa jiru haadha feebbaa. Abraa mataa godhuuf. Maal argattee dastu? Fayyaa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, gaafin afaan irratti na deebisu jecha takkaan ibsu ammaaf dhumtee jirti. Asuma irratti isinii dhaaba. Garuu gaafilee takka takkaan isin sadeenuu gaafadha. Ibsa irratti kannitan maaliif akkati? Haya, eenyurraa eegalu? Dasturraa eegalu? Isaa gara. Ayyee. Qabeenya gahaa tokko osoo qabaatte maal gootu? Yaani maal godhuuf fedhii qabda? Ibsa. Qabeenya gahaa. Tujjaara tokko osoo taate qaama qabeenya qabu tokko taate maal gootu? Manam boritti galuun ijaarradha. Manam boritti galuun ijaarradha gaafan jedhu explain gochuun hin danda'amte? Ibsu yaa. Qabeenya naga'u yookaan qabeenya gahaa tokko yoon kan qabaadhu ta'ee namoota naa gadii namoota rakkatan gargaareen gaafa namoota kana gargaartu ofii keetiifis galaa wayii guduunfatta waan ta'eef asittis boqonnaa sammuu argatta achittis immoo rabbiin birattis immoo qulfii jannataati ittiin argachuu dandeessa waan ta'eef kanan godha. Bareeda. Hayyee. Dastu nama gaarii ta'uu kan kee maaliif beekta? Nama gaarii ta'uu kee. Nama miidhuu yaadu ifittiin beekamire waan inni fi beekuraan waan gaarii itti waan yaadu san nu ibsi. nama miidhuu
yaadu takka yaadde simbeeku ammas nama hunda nama fakkeenya namoota kararra tattaa'u nama waan takkirraa yeroo qaama haa ta'u waan fedhe gara tokkoon gisee nagaree laafina gaarumina kiyya garaa baay'een garaa laafaa na dhagaa mana keessaan badu waan takka gisee nagaree waan namni dhabe tokko namoota irra jechuudha. Saniif gaarumina waan garaa namaa laaftuuf fi hammeenya yaadu. Bareedaadha. Eenyu namni jechi galatoomii ja'uun isaaf mala jettee yaaddu maaliif? Galatoomiin nama hundaaf ni mala. Nama lafa tanarra jiru hundaaf. Nama addunyaa tanarra jiru hunda by the way galata ugaa yaa nama galatoomfachuu jechuun waan namni hundi amala namni hundi qabaachuu qabudha. Nama kan hunda galatoomi. Even nama waasii godha osoo hin taane namni si miidhallee fakkeenyaaf jireenya keenya keessatti namni galatoomfachuu barbaada. Nama waan godhe qofa osoo hin ta'in nama akkanan galma keenya hin geenye na saxaalillee galatoomii jechuun barbaada. Sababni isaa akkanan cimee jabaadhee gufuulee adda addaa aangiliin karaa duraan ilaalan hundaan laalu warra na godhe hundaan galatoomii jechuun barbaada. Namoonni waan godhan ammoo lafa tanarra saaban qaban eenyu galatoomfadhee eenyu kan dhiisin beeku. Garuu yoo nama tokko qofa yaaminaan jette obboleettii biyya. Ani akkuma ramtan hime maatii haadha fi abballee nama ijoollumaan dhabee bakka haadhaa buuteetii akka haadhatti na guddifte. Pada way galatoomii jechuun yeroo itti waan garan jaa galatoomii jechuun waan madaalu ishii waan galatoomii jechuun maal beekan jechuun galatoomii oliidha ishiin. Jecha biraa wayi. Jechuun amma galatoomii ogaa amma ummaa ta'eetiin galatoomii waa jettee maal akkam jechuudha. Bara nama galatoomii jechuun beekan jennee jira. Amma nama tokko inni galatoomiin tun isatti qaatu galatoomii jechuun yeroo itti ulfaatu anamma ishiin naaf nama akkasii galatoomii waan ishiin jee kawaan normala galatoomii nama hedduu ninja kanaafuu ishiin tilaa galatoomii irra nu guddaan takka jiraatee jeeni irra natti tola. Kanaaf obboleettii jechuudha. Waaw. Okay, dasto namni jechi galatoomii isaan malu jireenya kee keessatti namoota na cinaa dhaabbatan hundaan ninja namoota na gorsaniinis ninja irra caalatti haadhaa fi abbaa kiyyaa addunyaa kanarra na argamsiisanii na wajji jiraachuu isaaniitti isaanii ninja moo caalatti kan akka kiyyaa haadha fi abbaa kiyyaa. Eessootoo? Nama tokko? Nama tokko. Dastuun lama jette garuu isaan maatiin lamaan adda ba'uun taa'anii Maatiin lamaan adda ba'uun danda'anii. Jechi galatoomii isaan malu jettee yaaddu nama takka. Haatiniif abbaan kan akkuma jirutti kan isaanii wanti ibsamu jiru akkuma dura birraan jedhee galatoomii yoo jette nama kanaan jechi sun ibsuudha akka waan salphistee jettu wayitti ta'uu danda'a kan isaanii akkuma jirutti ta'ee angaruu akka addaatti jaalallee kuduraaniitiin galatoomii jechuun barbaada. Ni jirti lubbuun? Jirti amma wajjin hin jirru isiidhaan galatoomii jechuun barbaada. Hundeessise jechuun? Galatoomii. Birraa qabeenya gahaa tokko yoo qabaatte maal godhuu fedhii qabdi yookaan maal godhuu yaadda? Jabeenya. Raffisee harannu. Anuma qabeenya qabu. Laki qabeenya kanaa miti. Fayyaanuu qabeenyaa garuu qabeenya gahaa namni tujjaa. Qabeenya namni lafa tanarra jiraatu hundi qabeenya argachuudhaaf carraaqa. By the way qabeenya jechuun kun waan tirfiidha beektaa. Qabeenya guddaan maal beektaa? Namichi tokkotu yaan baara keessatti dooniin darbitee dooniin cabxee jechuudha baara keessa kufu. Jechuun baara keessa almost gara guyyaa 9 moo akkasii bule jaan. Teenaa dhugaati yaanii yeroo bitamu dhagaa. Yeroo kana namni kun maal ta'ee hanga achi keessa ture waan adda addaa fi waan adda addaa qabee osoo nyaatu maal jiru bule gaafa kana achi keessa batan. Nama kana interviiwudhaan mee addunyaa kanarraa wanni itti jabaa fi wanni guddaan maali jettee yaaddaa jennaan wanni na hubadhe jeen guyyaa sagalee achi keessa ture kanatti addunyaa sun tirfii ta'uu ishiiti. Akkamitti jennaani ilmi namaa tokko yoo waan hoggu takka akkana fudhatee gadi liqimsee lubbuun isaa akka hin duune oolche yoo wanni sun hodhe bishaan irratti gad dhufu yeroo dheebote yeroo takka bishaan kana laagaa sanaan jiisee gad dabarsu yoo qabaate bakka hoggaa hirreebni qabee siree fi kana osoo hin ta'in lafumaa haa ta'u lafumaa arduma rabbii tanarra kana gachiisee hirreeba isaa fudhatu waan sadeen kana yoo qabaate ilmi namaa kun jaara qabeenyaa guuturaa jee jaan
wanni biraa hundi tirfiidhaa jaan namni kun eksperiyansii qaburraa wanni inni achi keessa yaade maal silaan addunyaa tan irratti ugutakka lafa tan irratti deemee bishaan kana keessa ba'ee ugutakka afaan makanaa waa dhandhamee bishaan ugutakka dhugee bakkuma akkana bishaan kana keessa ba'ee lafa ragachiisu argadheedha yaadni isaa so wantoonni biraa tirfii akka ta'anidha amma kana jechuun qabeenyi hin barbaachisu jechuu barbaaditiif so ilmi namaa kun argachuu ni barbaada ammoo ilmi namaa kun kala fa'uuf qabeenya argachuu barbaaduuf maal beektaa nama biraatiif namni tokko gaa maanta akka laffa'u qabeenya dhugaa argachuu barbaadu namni dardaraa tokko namni fuudhii tokko yeroo akkanatti jireenya isaa kana mootuu uffatti jiru jaartii bareedu tokko itti fuudhuudhaa kan laffa'u ilmaan guddifatuudhaa kan wanti jaa mataa isaatiin ifra dabre faamilii isaa namoota garaagaraa mana bareedaa ijaarratee namatti agarsiisu ilmi namaa kun gochoota akkasii ol seenee akkatti gachiise nama ta'a garuu abala mana bareedaa kan qabu yoo jaame mana bal'aa makiinaa bareedu beekan namni fardarra taa'ee dalagaa dhaqee galee farda tokko bitate harree saayikila takka taa'ee deema makiinaa bareedu keessa taa'ee deemu garuu konfortii isaa kana maal beektaa amala ta'a dhaalaa walirraa dhufu abala kun makiinaa akkasiitiin deema xayyaaraan beekan akkas maal akkas walumaa galatti qabeenya jechuun hedduu barbaachisaa yeroo ammaa fa'a barbaachisaa miti jechuu hiyyaa miti garuu gahaadha wanni qaban kun osoo waan qabaniin galatoonfanne waan hin qabne rabbi namaaf kenna rabbiin quraana keessatti lain shakartum laaziidannakum jedha yoo isin waan qabdan irratti na galatoonfattan waan biraa guddaan isin hin dabalaa jedha tokkoffaa qabeenya yoo qabaatte ganda keessaa dhuftee jira faamilii irraa dhalattee jira nama ati gargaara ganda si guddisee ollaa jira hiyyeessa meeqaan lafa tanra jira namoota si eeggatan nama gaafaati nyaattee bultu agabuu bulu jira warra kophee malee lafa laafu jira nama mana barumsaa hin qabneetu jira mana barumsaa keessa warra lafa tattaa'u jira masgiida bakka itti dhabanii namoota ala salaatantu jira madrasaa itti qaraan dhabanii namoota muka jalatti waa qaraantu jira warra bishaan dhabee harwa dhuguu jira warra hospitaala kana dhaquudhaaf karaa dheeraa deemanii karaatti namni harkatti du'u jira du'a rabbumaaf fidalle garuu sababa karaa dheeraa wasaasaa yaanii akka irra kaasanii akka dursan baadiyyeerraa ammallee namoota akkasi keessantu jira manni haakimaa ijaaramee immoo wallaansa gahaa namoota dhabantu jira walumaa galatti Oromiyaa fi Oromiyaa keessa fagoo kana akkatti Oromiyaa guutuu osoo hin ta'in naannoo irraa dhalannee dhufnee hanqinoota hedduu jira faamiliin keenya warra akkasii so qabeenya osoo argannee wanni goonuun isaabumaa hin qabdu qabeenya hedduu barbaachisaa so kana keessa immoo dirqama ta'e namni kun akkuma isaa kireefu tarayyee mana isaa qaburu itti yaadu qaba jannanni ni bitama rabbumaa jee jannata bitadhaa yaa rabbi jannanni bitama gurgura waan bitama rabbiin nama gurgura irraa bitataa maallaqa jedhan yaa qabeenya kee baaftee jannataan bitatta wanni guddaan godhanii san namni addunyaa irratti masgiida ijaare rabbiin fooqii jannata keessa ijaaraf jaan taa maallaqa kanaan jannata kana bitatta wanni guddaan jannata kana bitatudha gaafa ammoo waan ammaan tarreeffu qaafna kan tajaajiloota naannoo keetii laayibirarii kan keetii ijaaruu bakka dhaloonni dhufu kun usaniituma tiktookii fi sooshaal miidiyaa irra oolan namoonni bakka hin taanatti yeroo dabarsan bakka ijoolleen itti dubbiftu kan keetii ijaaruu faamilii keetii irraa jireenya irraa jijjiiruu faamilii kee hajjii geessisuu masgiida ijaaruu madrasaa ijaaruu hospitaala san keessatti aksesas garaagaraa waan adda addaa godhuu fi waan hedduu tokko godhuun hedduu barbaachisaa walumaa galatti qabeenya kiyyasan waan boruu na fayyatuuf yoon oolche hedduutu sana jaa qabeenya argachuun waan guddaadha qabeenya argadde immoo akkuma isaa qiyee jannataan hin bitadha. Jannataan bitataa jechuudha. Haa dastuu fe'am. Anaafi galatoomii anis durarratti wanni na fadhi jannata yoo qabeenyi jannataan nama geessa akkas hin jettanitti okay kaatti aanummoo ani maatii gartee waan na dhaabbata waan nama tokko gartee mul'ata isaa ta'utu jiraami mul'ata namoota ani bakka isaan ga'uu qaban barbaaduun geessise achi booda osoo naa danda'ame jechuudha waan hin barbaadu godhee ka'ee qabeenyaan hin qabu san akkuma biraan kaasee wanni ati horattu takka namoota naannoo kee jiraniif saniifuu ani waan Oromoon tun tiyyaa jettee irratti wal qabdee tokko taatuun baana beekadu wal qaboo gunjoo wal fogodoo wal yaayoo son taane isaan jidduutti waan isaan keenya jaanii nama hundarraa eeganii ifirra wal ta'an takkaan kalaqaan maallaqa yoon qabaadde.
Qabeenyaa fi barnoonni biyya ofiitiif yoo hin taane maaliikaan isaanii. Kakatiir martus. Maaliikaan isaanii. طيب أنا مقاري لا Beekumsaa fi qabeenyi koo yoo hin taane biyya koo fi sirba katiir martisan. أوكي شيلي أنا قولها إساك أنا مقاري تو جمالي نوف بيت Hin beeku. ها Hin beeku. Akkan nama gaarii ta'e hin beeku. كميت Waanan godhu tokko wama natti fakkaatu hin godhaa. Wanti natti fakkaatu kun immoo tarii nama sana gammachiisuu danda'a yookaan mufachiisuu danda'a. Fedhii nama sanaa waanan hin beekneef wantan godhu kun tariitii itti amaneen godha waan ta'eef anaaf gaarii ta'uu danda'a yookaan badaa ta'uu anaaf gaarii ta'uu danda'a. Garuu an gaariidha jedhee himuudhaa fi wantan godhu kun nama sana gammachiisuu danda'uu qaba waan ta'eef an hin beeku maaliin akka nama gaarii ta'e. نو مقاري ومتي وريت Malee sila. Lagi ada nama gari, aku di jenuh mana kelas. برا نو مقاري تو كمان في بيت Itu nuna bayi tadi amal gua. انجر Isa nu beeka malee ati hin beeku. أنا مقاري تو كمان في بيت Namni addunyaa kana jiru hundi dah nama gari dah kita. Namni haman Hitler ye. Rahat nama lubu nama kuma mereka pakai tak fit ye. Nama gari. By the way, namni nama ajis udah mulai. Ifkesa tiga rete, wang kana garu mina afka guru juru. Wang kana wogo de kalbi ni tak kafur fulah tuvi. Isa wang gari ye ada ya. Nuan tak beli sudah mulai. Ani nama hamar ye betul betul. Nama gari dia, namni adunya dan orang ini gari akan titipiat. Mana untuk dok gawan dia, wai ani ungkum beryawan, nama gua beraya. Ani ungkum nama mali ber. Anak tu kan itu mal menang. Namni undi badilli uso hang kafir balli sih. Namni diktator ni haman undi, orang magari. Ati ilaji tahu suni. Badi fi balli tele nama berarti wafu sabab gara-gara khatu. Wani nak kena gudi sabab wani nak kena tiap jeti. Lama khata mana? Hammenya itu tibi. Nama baca tahu usahkan ifrat mekanisme far namni undi gari akan titipiat. Kenapa orang lihat nama gari dia? By the way, namni gari gari tahu udah bu nama berat nama murtad. Mal jangan beda. Namni gari itu nama hati mana itu murtad tipiat. Hati mana itu? Nama pakai sudah pesantan. Hati mana itu? Abba mana itu nama gari akate ragaba tu ya. Lugu nama gari dia itu. Okay, Hati mana? Namni ijra amala ya abba mana jiba kunjur. Likit. Nama kau ni kegudat. Tala doi fatih manggudo kaisat opsi nama kaisat. Alat tinam nun tinam adat. Ha nama natu bi khana matuk mana kaisat bihti. Nama tani jan. Akan wani jadi nama beratu si bi khamale amala fi khana namni angasunda nama gari miti je fi jat. Ani kun nama kana di je namni ama angasunda ondi jojur. Badiyo balle tele badi takti taratif ko matamane an nama badare je kutu timpura. So wani jujur bade. Ane tu nama tu mereka tahu ane tu kau cakap nama gari je tenfiat. Nama gari je wani fiat tu kata amu tu kumar beda. Wani hero itu timbul. Karena mereka tu lebih nukap dah. An akak jet. Fakirnya pun nama berarti family tu denda. Ani nama positif ya tu dia tenfiat. Fakirnya. Social media kan rati. Ani gong kuma wai nama rumpan tu ber. So, ama social media kan rati. Wai nama rumpa apa kata ni aso ufi. Amenya nama wanam ni gol. Wanam ni je. Terlebih mani udi tu wang gara-gara. Wana kena kan negativa hero unda nama kena malin social media mau terus kesentu malin nama anja are itu aja ande bisa kan nufi jani gede wana kena iya dong tokofa wana nama gari je tiadu nama komad kada beratin wan positif itu toko makanya social media tadi untuk tanam besar nanti sudah dah dia tu taka untuk tanam ni wai rabar tu dah dia Hanggan dan deti, namle yo hanggan sudah nomor tu fobat wan anggur udah biari gud toko fangkan garum mini ani nama garum mini je cungkur wan ati fute nama berarti kan surat murta yo kata utade ani wan nandan tu makanya nama kabenya kabun ya bunyi tinjara abba kabenya nanti an nama fude mal kana makan nu makanya nama gargaru fi mal bi buto kita argamu dabun denda makanya nama gargaru denda Wari nama aku malakan kesabati udah ketika social media nama kan mal gilin nama kan mal abang tu kau mal tiu kau jangan kerja yang kena mari je by the way usung kabar deh kasuan ngurut tu kasuan anggas usung kabar deh amale wan dan tu guru kerja
gaarumina kiyya sooshaal miidiyaa irratti garatti ijoon gargaarsisuu dadhaballee garaanaan ammoo fakkeenyaaf kitaaba dubbisaa jee barreessuun kiyya gaarumina namaaf godhuu kiyya kitaaba fi dubbisee cal jechuun ni danda'a. Waan akkana tan godhaa jee sooshaal miidiyaa irra barreessuu tokko dubbachuun kiyya gaarumina ani qabu keessaa xiqqaa tokko kan nama agarsiisu. Waan ifi jaallatu namaa qoodu jechuudha. Namnummaa waan ifi hin fedhu. Walumaa galatti waan poozitiiva yaaduun kiyyaa akka gaaruminatti yoo fudhatamu ta'e waan kana waliin an qabu waliin namni irratti argu. Gara biraatiin ammoo akka dhuunfaa kiyyaatti waan namni hundi gaanii aadaa waan nama gaarii jee godhu hedduun jiraachuu danda'a. Garuu kan namni arguu danda'u ammatti anuma sooshaal miidiyaa irratti waan poozitiiva namni akka yaaduu fi illee yaaduudhaaf waan gaariidha jee yaadu. Egaan daawwattoota keenya sagantaan isiniif qabannee dhufne tana fakkaata akka irraa waa barattan abdii qabna hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.